mubaarak dugdi keenya dhumee jira. Fuulli keenya dhumee jira. Humni keenya dhumee jira. Adaraanu faana dhaabadhaa. Borinnaanun kufnu innaanu waataanu miidiyaatti dhufnee nu gargaarurra har'arraa nu gargaara. Har'arraa gadi nu dhaaba. Sumayyoonni jagnadha. Sumayyoonni beektootadha. Sumayyoonni wallahi namni akka isaaniitti beekaan hin jiru. Garuu har'a maqaan nu beetu maqaan taanee waamamaa jirra. Obboleenyi keenya har'a dhufanii sibiratti akkastiin fuula banatanii of aznaanna'uuf of gammachiisan itu tokkoon isaanii gaafatte keessi isaanii gubataadha. Waan itti dhobsan dhufnaan si jala taa'anii bashannanaa jiru. Waan itti afuura dhaabatan amnaan si jala dhufanii afuura baafataa jiru. Ijoolleen hammati argitu kun waggaa 5 waggaa 6 namni gad hojjete hin jiru. Itu har'a baankii isaanii gaafatte kumni 200 jiru. Morma isaanii irra itu laalte warqii mormaa tokko hin jiru. Warqii gurraan tokko hin jiru. Xayyiba hamma yoomitti yaa obboleessa keenya qaali. Yaa ustaazota keenya, yaa ulamoota keenya. Hamma yoomitti akkasumattiin nashiidaan nu bahaa, akkasumattiin nu azzanaa teessu. Mee gadi nu baha nu birmadhaa. Nun waan tokkitti isinirraan barbaadnu sumayyoota keenya kanaaf waa biyyatti banaa. Akkatti birrii kaawwatan haasaa irratti hattuus dadhabne. Hattuun nama biraa miti obboleessumadha. Abbaamadha. Firumadha. Ollaamadha. Abbaa manaamadha. Ijoolleen keenya karaatti dubbatan afuura baafatan dhabanii mee gadi bahaati taarikii hojjedhaa bor aara galfattu. Innaanuun fooqa babbareedaa Itoophiyaa keessatti ijaarru itti gammaddu. Innaanuun moolii gurguddaa ijaarru itti gammaddu. Innaanin hoteela gurguddaa bannee sin agarsiisnu nutti gammaddu nutti boontuun. Balleessaa keenya kaleessaatti nutti hin dallaniina. Wallaaluma keenya kaleessaatti nutti hin dallaniina. Dadhabumma keenya kaleessaatti nutti hin dallaniina. Barumsa qabaannee biyyaan baane nun. Yookaan ahliin keenya barumsa qabaatanii abshiraa waa walitti qabadhaa namni nuun jedhan jiru. Ilmoo ko maal godhatte namni nuun jedhu hin jiru. Hamma yoomiitti dharee darajaa kanaan akka kanatti jiraannu. Yaa jamaa nurra darbee ijoolleen keenya paaspoortii baafataa jirti. Ijoolleen keenya nun Itoophiyaatti dhallee gashine harka namaatti guddataa jirti. Akkatti guddataa jirtu immoo hin beeku. Miknaanni isaas namni haadhaaf abbaa malee guddate nama dooktora ta'e nagarre. Nama paayileetii ta'e nagarre. Nama haafizal quraan ta'e nagarre.